السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونة جرجرتو المان رموقك على وني في جاجاروان إدي لأدوني على ترجمتني وري أفانك يا بيتن هندي جتورا بجنا قادراتني رب ساعتنا إسنجاي سنجا أنا قوتي الحمد لله قالت ربي أني تموتوا بإدا وري تموتوا بفماتي تاتن هدو تكجلاتو ما سننجر أسنجالات أو بليانكيا ورجنا هراو غرچانا لكيا رفتنس كوتانا تدبلا ما سبسكرايب لايك جوچوما فيكيا waan gaafis yoo qabaatan koomentii jalatti gaafadha isiniin jedha waan beekurraa isinii hima rifeensaallee ta'ee dibata fuulaarraallee ta'ee waanuma kamiinuyyuu waan danda'urraa isinii deebisa isiniin jedha gaafii qabdan keessan gaafadha isiniin jedha warri lakkoofsa kiyyaa barbaadan ammoo koomentii awwalaa jalatti yookiin koomentii jalqabaa irratti liinkii teelegiraama kiyyaa isinii kaaya achirraan teelegiraama kiyyaarraa liinkii tuttanii gara teelegiraama kiyyaa dhuftanii nagaafachuu dandeettanii isiniin jedha. Lakkoofsa oduu kenni jettan jechuudha. Lakkoofsa ammoo nama tokkoon akkasitti kennuun baay'ee isaa ulfaataa gara biraatti illee lakkoofsi faca'uu danda'a ta'a. Kanaafuu achirraan na argachuu dandeettanii amma immoo sududumaan gara oduu dhufeetitti isin dabarsa. Viidiyoon qabadhee adda isinii dhufee oduu durii yookiin sheekoo afaan Oromooti jedha. Mata dureen isaa jaldeessaa fi leencaa. Jaldeessatu bara durii jaldeessatu haadha manaa leencaa jaalatee ani bareedaan kuni si jaaladhe jedhee haadha manaa leencaatitti hime. Isheenis tole jettee galtee osoo ati jirtu jaldu tortoraan suni si jaaladha naan jedha jettee leencootti himte. Obbo Leencoonis mala malee haadha manaa isaatiin akkas jedhe. Guyyaa tokko inni hin jiru jedhiiti marqa marqii waami ani immoo baaxii manaa irra taa'a jedhee isheetti. Isheenis marqa marqitee jalduu waamte. Innis dhufee marqa erga nyaatee booda ana moo obbo Leencoo keettu irra bareedaa jedhee irra deebiin haadha manaa leencaa gaafate. Isheenis situu bareeda jetteen. Booda osoo obbo Leencoon amma sitti dhufee maal goota jettee gaafatte. Innis shakkuu hin sodaadhu jedheen. Yeroo kana obbo Leencoon baaxii irraa gadi bu'ee jalduudhaan maal asii gootaa jedhee gaafannaan kadhaan dhufe jedheen. Itti aansee obbo Leencoon funyaan kan kee kana maaltu akkana si godhee jedheen. Jaldeessis ganamaa fi galgala foqoqaa kadhu akka ta'ee jedheen. Obbo Leencoon deebisee hudduu kee kana hoo maaltu akkas si godhee jedhee gaafate. Ganamaa fi galgala mukarra foqoqaa isatu akkas na godhe jedheen. Harka kee kana hoo maaltu akkas si godhee jedhee gaafannaan ganama rimma galgala ija mukaa funaanutti na luqqise jedheen jedhama. Obboleeyyan tiyyaa viidiyoon tiyyaa oduun durii asumatti dhaabbattee waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Abbaan eebba ofii hin dogongoru jechi Oromoo yoo ammaattu abbaan of jaalata. Haguma fe'illee fokkataa yoo ta'eetiin jedhee haguma fe'illee bushaaya yookiin jibbisiisaa yoo ta'e ani jibbisiisaadha ofiin hin jedhu. Ofuma jaja jechuudha. Abbaan dhagaa dhadhaa dibaka jedha. Abbaan dhagaa irra dhadhaa of dibaka jedha sanii. Maaliif jaldeessi akkuma beekamu akka fokkatuu fi akka bushaa'u yookiin akka hin bareedne hundi keenyaayyuu hin beekna jechuudha. Nama sodaachisa. Dhaloota uumaa isaatiiyyuu sodaachisaadha jechuudha. Jaldeessi baay'ee nama sodaachisa. Waan ilma namaa haa fakkaatu garuu haalataan isaa akkaataan isaa ilma namaa fakkaata. Laakiin nama sodaachisa jechuudha. Hedduu nama sodaachisa jaldeessi jechuudha. Leenca caalaa nama sodaachisa. Akkuma beekamu leenci hin bareeda nama hawwata. Akkuma leencoo jedhame yookiin mootii bineensotaa ta'e san leenci jabaadha. Bareedaa dhalleedha. Jaldeessi ammoo haalaaf fokkataa fi halkan eebjuun waan nama irra fufne. Inni garuu ni fokkataadha ofiin hin jenne of bareechaa. Of bareechiseetiin ani jabaadha of jedhee himata jechuudha. Nutis ilmi namaa yoo namni nama arge malee abbaan of hin argu abbaa dhagaan of hin darbu abbaan of hin argu akkuma jedhame sanii yoo namni nu arge malee of argine hin jennu.
Kanaayyuu namallee nama ebalu badaadha ebalu fokkataadha jechuu irra dura ani eenyu ani nama akkamiiti jennee of madaaluu qabaana namatti quba qabu irra ofitti quba qabu wayya yoo quba afur namatti qaban takka namatti as garagaltee waan ta'eef dura nama of laalee of isaa hubateetu namallee hubata siniin jira obboleeyyan kiyya asirraa waa tokko hin qabatanii waa tokko irraa qalbeeffatan jedhee yaada. Maaliif irra hedduun nama addunyaa kanarratti anatu beekaadha anatu bareedaadha jedha hedduu isaa wal qeeqa jechuudha. Ebaluu irra ana bareedaa ebaluu irra ana jiraan uumaa nama hin gootu jechuudha. Gaaf tokko nama qaanessitii nama salphistii yookiin karaa irratti nama hambistee waan ta'eef isiniin jira obboleeyyan yaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Chaanaala kiyya subscribe gochuun like gochuun share gochuun na jajjabeessaa obboleeyyan kiyya please. Ilmaan Oromoo hundaayyuu nama kamiyyuu nama chaanaala qabu afaan Oromoo beektanii jettan like godhaa fi subscribe godhaa fi uumaa gatii ittiin kafaltanii waan tokko irraa barattanii jala deemaa hordofaa barumsa nama barumsa waan qabu dabarsan waa tokko irraa hubattanii isiniin jira. Warri chaanaala hin qabnellee banaadhaa. Maaliif kakki biraa jaahu fireedemii sammuu keessanii isinii ta'a boqonnaa sammuu keessanii isinii ta'a yeroo hunda miidiyaa biraa irratti fakkeenyaaf sa'aatii dabarsuu irra asittuu ofii keessanii waan beektan irraa mee waan isin fayyade wanti isin fayyadamni haga yeroo ammaatitti hin jiru wanti isin fayyade tokko hin jira garuu ol baastanii odoo namaaf qooddanii odoo namaan geettanii bareeda. Waan beektan tokkorraa jechuudha. Isinillee fayyada isinillee beekumsa isinii dabalama namallee fayyadanii jechuudha. Kanaafuu waan beektan wal barsiifnu waa walaaltan ammoo wal haa gaafannu wal haa jajjabeessinu isin jira obboleeyyan kiyya. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa ani tamuutu biidhaa chaanaala kiyya subscribe like gochuun na jajjabeessaa isin jira amaanillah.